Abe, Nagartu magana, jirra kunuun fayyumaas. magana. Ijoollee warra koree teeknikaa sana wajjin wal quunnamnee turre har'a. Naannoo nuti jirutti immoo as nutti adeemaa jiran rakkinni wayii gidduutti uumame. Galgala kana naannoo Wanjoo jedhamtu beektula. Achitti walitti bu'uun natti fakkaata wanticha hin gaafanne. Isaa deebi'aniiru ijoolleen warri nu fuudhuuf nutti adeemanii turanii ijoollee keenya warra galeejjiin dhufanii turanii. Ofirra deebi'anii isatu haala isaa immoo ammallee bakkuma turre jirra. Ajajaan illee nurratti baruu barbaannan wanticha jalaa callisnee jirra. Guyyaa ishee hafte kanatti fayyadamuu barbaanneeti mee haalli isaa akkami laata? Attami borii kaasee yoo haala mijachuu qabu namoota naannoo gimbii jiraniif atti nu himtane. Kan keessan kun amma shakkisiisaadha. Kun shakkinanna. Eessa? Kan warra kame kan keenya moo? Na bartanii amma sirriitti? Si bareera, bilbila kee bareera. Kaleessa maaliif hin wajjin? Maal ta'an? Kaleessa maaliif hin deemne? Kaleessa halkan ta'e naan bullee achiiti har'a immoo karaa biraa quunnamneen warra gimbii jiru. Maaliif halkan yoo ta'e nama isin barbaada dhufe maaliif deemsisan? Yoom warra galgalaa moo? Maarree konkolaataan immoo dhufee tureedhan. Galgala sana ammoo yoo halkan sana baanee deemne rakkisaa waan ta'uuf nurratti bare mucaan immoo addana bilbila illee harkaa fuudhee kana booda amma reefuma birra guyyaa kana bilbila nutti laate kanaaf jedheenii dhiiseedha galgala mucaan nurratti baree nu qabee bilbila nu harkaa fuudhee. Akkamittiin immoo isinitti deemsa reegamee deebisee? Nu miti akkas miti ijoollee warra galanii jirat achi taa'ee nutti barreesse kottaa jechaa irra malee nuyi akkasitti jennee itti naasofneedhe jennaan kana booda rikoordiin godha waan isin haasoftan hunda keessan beekaa jedhee maal jedhee har'a immoo nutti laate deebi'e. Nama meeqa taati? Nama anaajjin nama 5dha ijoollee hamtuu wajjin jiru jechuudha. Xinnoo isaa jinjaa? Anaajjin jechuudha. Ila 9 tokko keessaa feera kan qaban nama anaajjin nama 6. Isa lalaa ammoo mucaa gabbaa 9dha kan didee hammaachaa jiru. Isa immoo rakkoo hin qabu haala ta'een hirkaa bahuu dandeenya garuu yoo sana gidduutti wanti ta'e alati immoo attam goona isa jedhudha. Amma I don't know waan amma namoonni fakkaatu haalli suni amma. Akka kanatti hin taane I don't know. Noo akka sanatti dhageenya addadha. Kanaaf isin shakkisiisuu ergooma. Nu biratti jechuudha. Kanaaf isin karaa tokko baatanii fuulduratti konkolaataan lafa jirutti baatanii iddoo akkasii jirraa yoo jettan. Dura makalaakiyaa isinitti barsiisiidha jettanii maati. Isa booda nu bira dhuftu jechuudha. Inni hin danda'ama rakkoon. Yoo akkas ta'e gaariidha makalaakiyaan isinitti buusa biraan gaarantii isinii kennina. Rakkinni hin jiru. Isinitti bu'an tasuma. Maali warri kaleessaa akkam ture beektu? Mucaa warra ajajaa humna addaa Oromiyaa wajjin wal quunnamnee turre. Ijoolleen nu bira jiru waan tokko rakkattanii achas nutti adeemaa jedhee ture inni isa beeka akka isaan nutti hin buune garuu ilaa wantoota tokko nu rakkisa. Obbo Baqqalee ilaa isin jaalalumaan waan tokko isinitti himuuf jedhe. Dhiiguma Oromummaan manaa baasee hunda keenya iyyuu kanaan dura sirni garboonfataan darbe suni manatti du'uurra jenneetu qabsoo hidhannoo kana eegalle miti. Amma immoo biiftuun barii tokko baatee argamteetti Oromoo haa ta'uu baatus namni afaan Oromoo dubbatu aangoo
olaanaa qabateera. Uummata kanaaf isa duraarra amma kana mijateera. Namni hidhamuu salphateera waan jedhutu xiqqoo amma kana yaada kana keessa iyyuu nu gashe malee gaafa amma haala gara keessanii gara abbootii gadaa kanaan gallee jennu hin bilisoomne moo yookiin nutu bilisoomee galee moo ijoollee warri immoo utuu galuuf fedha qabaniis warrumti immoo nu biraa immoo galuu hin barbaadin bosonatti hafan immoo egireen isaanii maal ta'a laa isa jedhu yaade baay'ee guyyaa guutuutti dhiphachaa ture. Akkuma keenya kana dhaqanii mooraa galanii humna addaa Oromiyaa kan ta'uu barbaadanis jiru. Kan ammoo itti fufee mannaan taane hin bilisoomne jedhanis jiru mini. Isaan kun waanuma fedheef iyyuu rakkina argine wajjin argaa turre waan ta'eef akkam ta'u laata yeroo hafanii jedhan akkam ta'u yoo haalli kun haala amma deemaa jiru kanatti galuu dhiisanii booddeetti hafanii nu ibaanee bakka nuun jedhametti argamnee achi galleerraa humna addaa Oromiyaattis makanneedha isaan immoo akkam ta'uusa jedhu baay'ee nu yaaddessee jira beektu. Isaan maal beekamaadhuma isa booda lola asasaa godhamu kalaakiyaa. Ayyee. Kun beekamaadha asasaa godha asasaa gaafa godhu immoo kunuma lolatu horaa lolatu kan gaafa jiranitti. Ayyee. Waan amma tolan si jedhanii dhufuu dhiisanii harka kennatu jennee yaaddu. Kunuma lolatu ofirraati waraana kana jala dhaabbachuu immoo hin danda'anii. Kanaaf carraan isaan qabanii beekamaadhuma. Eeyyee sirriidha. Nuyi akka kana hin taane jedhanii amma baay'eetti dhamaanii utuu arrabsannuuf utuu maal taanuus obsa godhannee waan kana hundumaa kan deemuuf ijoollee har'a wajjin haasofnu kana torban 2-3 booddee hin jiran jennee yaadna. Isatu nu gaddisiisa isatu baay'ee garaa keenya nu laata. Goota amma kana ijoollee amma kana dhabuu hin qabnu goota amma kana dhabuu hin qabnu gatii itti baasnee dhabnee oolchinaa yeroo makalaaqiyaan opereeshinii banuudhaaf deemu asii barreeffamaa jechuu kadhannaa asii pirezidaantii kadhannaa asii piraayim ministeerii kadhannaa hin ta'u wanti kun hin deemsisu jennee isaanii amansiisuu yaalla gidduutti immoo warra kanaan immoo nuu galaa jennee yaalla kanaaf gidduu isaanii dhaabbanne. Lolli jalqabamnaan beekamaadha. Amma nuyi hin gallaa ijoolleen jaalannu wajjin hin jiran isin galuu warri hafan immoo gaaffii akkamii isinii kaasuu malu beektu. Jalqabumayyuu maaliifi hooggansa fakkeenyaaf amma jaalmarroon ajajaa waliigalaa keenyaadha mini. Isa maaliif utuu hin dubbisinii nu dubbisanii achi ol kottaa nuun jedhu waan jedhu faatala amma har'a guutuu nu gidduutti kaa'aa ture. Eessatti arganii dubbisuun natti himatti. Eelaa inni. Hello. Inna gaamamin. Jaalmarroo quunnamuuf xalayaan fuudhame suni. Isuma bira deemuu qaba malee attamitti miseensi waraanaa dubbisaa waan jedhutu ijoollee hedduu warra ammaa hin galinii yaadan hin gallu jedhu qaban kana keessa jira beektu. Eessatti argattati nama beekaasi dhokatu tokko. FB qaba maqaan keenya FB irratti barreeffame wannoo kan lakkoofsi keenya kennamee jira lakkoofsi gosa gaafa sanaa kun hin argita lakkoofsi kun isuma kanatti fayyadaman isuma FB irraa jechuudha so utuu barbaade kan goon argataa kan abbaa gadaa bayyanaa sanbatoon argataa kan hunduma keenya jawaan hin argataa kan hunduma argachuu danda'a ture garuu hin barbaadne numoo eegasii barbaadaa jirra. Ilmee tokko barsiisaa tokko beektu laata magaalaa mee naannoo beegiitti dhiyoo magaalaa gabaa definoo jedhamu tokko. Achi isaanii warra konneekshinii silaatii isiniif jaalmarroo gidduu jiranii fixuu danda'udha. Gamuma dhaabaatiinis jechuudha. Amma gaafa isinii sochii eegaltanii gubbaadhaa nu qaqqabee ture karaa ga'aniiru koreenti keenya waan jedhu jechuudha. Gaafa isin gimbiyeessanii barsiisaa kana immoo tikii mootummaa dhaqee qabeeyde. Isatu laamma rakkoo guddaa kan uume barsiisaan sun qabamuuf rakkoo uumeera. Ijoolleen silaatii immoo gama
waraanaatiinis yaada furmaataa kennuu danda'an immoo bilbilli isaanii bulee ka'ee irratti cufamaa GPS'tti hidhamaa waan akkasiidhaanii rakkinni guddaan dhalateera akkasii jaalmarroo wajjin waliin argineefi jechuudha. Isa kana ani beeku sababa isaan beeku inni garuu tu barbaade nu argata ture. Dhugaadha. Ati ma tantiin argatte lafa barbaade argata. Ani akkan itti argadde isinitti moo? Lakkii akka isaanitti miidhatu hin taane barbaadee nan argata. Inni immoo hankeenya immoo very simple. Namni atti kennaa oolla galma keessatti galmeeffadhaa inni kennina. Yeroo namni abbaan fedhe dhufee bilbila kennaa kenneeroo kennina. Amma deemnati nuti ergu nama meeqa nu bira oolu wajjiniin oolu. Wajjiniin nyaatu waan sirreessan fakkaatanii waan bira oolu miti maal. Maal godhanii taane. Amma tokkommoo wanti kana booda gaaffii baay'ee namatti ta'u. Anamma akka nama isin bira taa'ee dhufee simatamee isin bira taa'ee jiruutti isinitti dubbachaa jira beeki. Amma namni baay'een ijoollee waraana bilisummaa Oromoo ta'anii ajajoota sagilii ta'anii gaggalan hedduu jiranii gidduu kana. Isaan suni qarshiitu dhangala'e baankii irratti goonfamanii gananii galaa jiru waan jedhu faajii jira. Warrumti gaggalaa jiru qarshii dhangala'e maal jedhanii oduun deemee bilbilaan dhufee nu bira gaggaa yeroo baay'ee. Inni dhugaadha moo yoo dhuguma dantaa qarshii jira ta'e akkamittiin ijoolleen kunii kaleessa qarshiif hin qabsoofne akkamitti deebi'anii galuus dhugaa keenyatti ta'e. Mootummaan tokko waraanaaf qarshii kennuu dhiisiti. Boramma warri rooka'anii bakka leenjii bakka wannoo isaanii deemuudhaaf ta'an horroo guutummaatti galeera. Guutummaatti dhibbatti galee. Nama sadi duwwaa tafe waraana horroo keessaati. Isaaniif illee waan ittiin laaqana nyaatan illee hin kaffalle. Koree tekniikaaf illee nama eegan gaafa mana kootii ba'ee sharfee tokko yeroo ammasaatti mootummaan naan kaffalle. Warra biroo dhiitiiti jechuudha. Koree tekniikaaf iyyuu konkolaataa 3 kennirraa kanas mootummaan. Konkolaataa 20 qabu baafnee konkolaataa 3 duwwaadha kan mootummaan kenne. Kanaaf soba dubbiiti. Mootummaan waraana baawwatiif birrii baasuus hin barbaadu. Waan karaa keenya ta'u immoo hin barbaadu yookiin anaanis hin barbaadu, Jawaariinis hin barbaadu, Abbaa Gadaa Bayanaa Sabbatoof hin barbaadu mootummichi. Kanaaf wanta nuyi hojjenne utuu nuyi warqeetti bulchine iyyuu tole jedhee gaariidha jedhee hin fudhatu jagaarii jennee ilaalu. Saantoon tokko baasaa jiru mootummaan kanarratti. Wanta tokkotti baasaa jiru. Darbee immoo asumaan carraa argadde itti fayyadamee seenaa ta'e tokkoon isinitti mee darbuu barbaade. Gaafa jalqabaa dirree qabsoo seene mana hidhaa jirtu sin. Mana hidhaa jirtu na yaadadha magaalaa Gimbiittitu hiriira barattootaa baane. Hiriira barattootaa baanee Obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa Dooktar Mararaa Guddinaa fa'aa hidhaadhaa hiikamanii maal jennee dhaadannoo dhageessisaa turre. Sanarraanitu achirraanii maaliif qindeessitoota hiriira sanaa jedhamaniitu namoota 16 wayii maqaa keenya dabarsanii kana booda sana dhiyeessuu qabamnee hidhamuurra jenneetu manaa baanee baraabee giigalle. Seenaan ittiin galee kanuma keessanii illee wal qabata. Yeroo sana gaafa isin hidhaadhaa baatan immoo leenjii waraanaa xumurree reefuu hidhannee ba'aa. Kanaan wal fakkaataa carraa kan argadde isinitti immoo gofuma gammachuudha. Gaafa qaamaan wal arginu immoo isinitti himaa xorootti
hundumayyuu immoo rabbuma godhee waan waaqayyo jaallatetu immoo ta'a. Rakkoon hin jiru isa amma jedhan hunduma isaayyuu adda baafatteera. Ijoolleen battalan ciisaan irra amma qofaa koo. Rakkinni hin jiru bilbila koo asumaan siimii sanatti haasa'aa kana nan cufaa. Kanuma isinitti himuuf jedhe egaa baay'ee immoo naa galatoomaa. Fayyaa ta'e karaa barbaachisaa ta'e irra bahiiti. Magaalaa lafatti isin fuudhuu dandeenyu irratti taa'e. Haa ta'u. Qophaa keessoo taates nama ajjeessaa taates jechuudha. Haa ta'u rakkoon hin jiru tole. Gaafa sanaan itti dha'anii nuyi dhufuu dhiisuu dandeenya. Haa ta'u gaa baay'ee galatoomaa baay'een isin galateeffadhaa sa'aatii kana na wajjin haasoo keessanii fi. Rakkoo keessa teessan wajjin haasofta. Rakkoon hin jiru hankeenya gaa rakkoo kana keessaas ba'umaaf adeemna. Rakkoon hin jiru amma mee? Hello. Hin nagaamanii? Ijoolleen amma gaafanii biraa gallee jennu yaada lamatu wal qorqala hin bilisoomne irraa kanatu amma sammaallee dubbii cimaa fidaa jira. Amma nuti warri galaa jiru hin bilisoomne jennamoo dhanneetu ammallee bilisummaa itti fufsiisuudhaaf dhannee humna addaa Oromiyaatti dabalamnee biyya keenya jennaan namoo hin bilisoomne jennama. Qabsoo haalli nagaadhaan qabsaamuu nama dandeessisu uumeeraadha malee hin bilisoomne Oromoon. Oromoon hin bilisoomne. Garuu nagaadhaan durii nagumaanuu baatee hiriira baatee maal gootee galtee yaada keessattee deebi'uu hin dandeessu. Har'a garuu atileetii yoo xinnaatiin ergisiin jira waan ta'eef haalli nagaadhaan qabsaa'u nama dandeessisu uumameeraadha malee qabsoorraa wateera kan jedhu jiru. Tole baay'ee naa galatoomaa waan guddaa isinirraa bareera. Kana caalaa immoo gaafa qaamaan wal arginu akkan isinii wajjin sa'aatii dheeraa fudhee haasa'u nan abdadha. Tole galatoomaa nagaan naaf laaka. Jaalala biyyattii waaqayyoon jira ta'uu. Ameen. Barimmoo numa galta jennee yaadnata. Haa ta'u isiniifan bilbila. Nagaatti. Tole nagaan bula. Tole nagaan.